Ayyaana Hayilee Dheeressaa hundarraa ayyaana Gondaritti achi gara waggaa 2-3 tokko hojjedhee Maasters Economics waan xumure Oromiyaa naannoo Kibbaa Tigraayiif Amaara ture. Hojiin keenya inni guddaa yeroo sana dhaabbileen mootummaa waajjiraalee mootummaa maal fakkaatu kan jedhu ture. Akkasumas deeggarsa misooma qonnaa keessatti maaltu dhaabbilee wajjin deema kan jedhu ture hojiin keenya. Gara 8-9 hojjennee manni bunaa sun cufame. Gurmaa'insa keessatti argee sanadha kan gara waliifitti nu fide. Gurmaa'insi yeroo sana turre namoota 14-13 taana kan adeemsa keessa namoonni baay'een wal mufatee deemee inni kaanii buna jabanaa booda kasaree waltiin deebinuu nama hojjetu gaafa dhufu yaanni ani jalqaba irratti fide Waalqoodha maayikiroofaayinaansiidha. Hojii koo keessa waan tureefi keessumattuu waldaalee hedduu naannoo Kibbaa naannoo Oromiyaa garamanii waldaa qusannoof liqii baay'eetu baadiyyaa Oromiyaa keessa jira. Hojii nuti kiiloo 5tti yeroo sana kiiloo 6tti hojjechaa ture sun hamma sanaallee hin ga'u. Kanii 8 irraa qabee maallaqa qabu waliif saakkoo ture. Hojjetaanaaf miindaa kan kaffatu waliif saakkoodha. Obbo Gudataa fi iddoo ishee kan kaffatu ture saakkoodha. Hojjetaan waliif saakkootu waliifiin hojjeta malee kan biraa iddootiif inni biraan kaffalles hin qabnu hojjete. Waliif edukeeshinii, waliif agiroo industirii, waliif tiraanspoort, waliif konstiraakshiniif, waliif heelzii keeriif garuu kan hojjetaa jalqabaa giruupii irraa fuunee waliif irraa fuunee eelaasiin gara waliif edukeeshiniitti finne inni mana barumsaa baay'ee deemsise. Ergasii gaafa manni barumsaa laga xaafootti bannee jamootti bannee booda erga waliif edukeeshinii lafa qabatee booda gololchaa baallii waamne hojii barbaada malee har'uma kaatee har'a dhaabbata dhaabee boor bu'aan buustu. Sisteema barbaada, risoorsii barbaada, ogummaa barbaada, koomitimentii barbaada, danda'uu barbaada. Amala nama hedduu argita. Dhaabbileen dhuunfaa hojjetaa masuudhaa bulchu. Isa kaan isaantu bulchaa ta'eef. Nuyi abbootii aksiyoonan bulchina, yaadan bulchina, naman bulchina, boordii hin ajajamna. Inni yoo diinagdeen deeggarametu aartiin guddata. Aartiin Oromoo maallaqatti jijjiiramuu qaba. Otoo safuu isaan jijjiiratiin, sona isaan jijjiiratiin, aadaa isaa, aartii isaa akkuma jirutti ta'ee afaan isaa ta'ee garuu yoo koomershaalaas ta'ee yookaan maallaqatti jijjiirame malee namni aartii sana hojjetu keessa hin turu. Rakkoomti aartii Oromoo keessa jiru sanadha.